بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو ilmaan Oromoo gaggaariiwwan ashama harka fuune bakka jirtan maratti nagaaf rahmanni rabbii kadhumaan qabne isin bira haa jiraatu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. jedhama yoytu biyya keenyatti ganama hirribaa ka'anii yoytu buna dhuganii jechuudha. Asumaan ashamaa harka fuunee Oromooti qaalii buna haa dhuynu isiniin jedha. Namni biyyatti buna danfisatu baratee asitti biyya Oromaa kanatti Neskaafi dhuganii walaakin fireen isallee hin jira abbaan barbaade akkanatti jira. Isa kana jechuudha firee buna kanatti urgatanii akaayatanii walii urgeeffatanii dhuguun hin danda'ama. Isa kana akaanii daakkatanii asitti naqatanii itti fayyadamuun hin danda'ama. Baarakallahu fiikum jazaalakum khayran isiniin jedha obboleeyyan tiyya qaalii. Akkanatti kunoo buna akaanee tumanni dabsannee dhugna asuma dhugnu maashaallah tabaarakallah. Akkanatti dhugaa itti fayyadama Oromooti isiniin jedha. Sukkaarillee kunooti kana asumaan itti fayyadama. Bismillah maashaallah. Biyya keenyatti ka jedhamu yaa Rabbi kanagaan nu bulchite nagaan nu oolchi kanagaan nu oolchite nagaan nu bulchi waan hin taane nurraa qabi sharrii hunda nurraa deebisi karaa nagaa nu baasi karaa nagaa nu galchi beekumsa dhumaa hin qabne dabalii ammallee dachaacha nu kenni waa hunda nu beeksisi yaada muraada nu guuti yaa Rabbi nagaan biyya keenyatti nu galchi. Allahumma amiin 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 yaa rabbal aalamiin. Nama biyya hambaa keessa taa'ee biyya ofii hawwuu miti yaa Rabbi nama biyya ofiitti galee hawwii waa hundaa godhatee hawwii bahu yaa Rabbi nu taasisi muraada keenya guuti rakkataa keenya rakkoo baasi dhibamaa keenya nu fayyisi rakkataa keenya hunda rakkoo nu baasi bakka jiru maratti hunda isaa nu tiisi nagaan nu galchi. Nama bara maraa biyya hambaa taa'ee dalagatu miti nama biyya ofii taa'ee dalagatu yaa Rabbi nu taasisi muraada nu guuti. Walumaanuu yaada muraada nu guuti nagaan biyya keenya nu galchi isiniin jedha Oromooti qaalii. Viidiyoon kun yaaddisiidha. Laayikii, komentii, sabskiraabii godhuun na jajjabeessa inshaallah. Baarakallahu fiikum jazaalakum khayran isiniin jedha. Akwaatii qaalii isiniin jedha naa jiraadha Oromooti qaalii. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Guyyaa gaarii isiniin jedha.